Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa torbanitti guyyaa 5 kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, afaan Oromoon guyyaa 3 roobii kamisaaf sanbata. Sagantaan afaan Amaaraa guyyaa 2 kibxataa fi jimaata isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جمتوتا فتوتا هردفتوتا سغنتا الراديو داندي حقا دينوتني كينا خرنف كليسس عيسانينو بلان جرانو كليس مسجد كينا كيسانو باسن كليس كوري كينا نراهدن كليس إيقاو بليوان كينا انجلاسن كليس مدرسالي كينا چفن خرنف كلو درتي بودن اكساني تبرتي فيلمي جهاداوي حركيساني حجتي خرنف فيلمي يمانكا دول جتو قبطاني نتعفن فيلمي قويا هرطا قلقلني فمتكنا كيستي خواسا كينا أبليوان كينا أكسمس دعاتو تهدو شرور كيسي توتا فين تعليي مقالي أبداد تموقع ساجرا كتابة جتش ربي سبحانه وتعالى كيس سجرو كتابة حديثني رسول عليه الصلاة والسلام كيس سجرو تابتني قباترا اين رقمت يمان كادول لسان جران كن بالبلا لفا كاسسو يوكان بالبلا دمك إنسا اين مسلم نرفع جرا كيسي جرا دمك اودا قبا لفا كودا قبا رقمت كيس نجرا كهودا قبنا يمان كادول نفتو قبا إسان دافمو يماب كادول إسان افتهودا قبا قويا إسان مرات تهودا قبا أكستي أكسان حواسكين مقامو قاساني رورسان umriin isaanii hin dheerattu kaleessa obboleewwan keenya kofalee irratti asaasaa irratti garbaaf dagaan irratti wanni isaan dhumaniif warri dhiingi isaanii dhangalaa'eef gocha mootummaan abbaa irree kun itti deemu waan beekaniifidha. Koreen fala barbaaddu hawaasa muslimaa wanni isaan hidhamaniif obboleewwan keenya biyyoota adda addaa Shaashamannee, Jimmaa, Dasee, Dagaan kallattii hundaan wanni isaan hidhamaa jiraniif diinii isaanii kanarratti shiira mootummaan xaxaa jiru wanta beekaniifidha, wanta hawwataniifidha. Mootummaan kaleessa masjiida cufsiisee hin hambifne hardhallee kunoo kitaaba uummata Habaashii offaana hiriirsee gubaa jira, maqaa moggaasaa jira, shororkeessitoota finxaaleeyyii jecha gocha fokkisiisaa isatti barate hawaasa muslimaa ummata kiristaanaa wajjitti buusuudhaaf shiira saaxaxaa jira. Mootummaan kun yeroo kamuu qabsoon yoo isatti jabaate qabsoo uummanni Oromoo kallattii hundaan finniinsee gaggeessaa jiru kan wajjin dhaabbachuu dadhabee jennaan amma gara musliimatti dhufe musliimaa fi ummata kiristaanaa walitti buusuudhaan mata duree qabsoo jijjiiruudhaaf yaalii taasisuu jalqabee jira. Koreen keenya hardhaa miti kanaan dura wanta kan bareechanii ragaa qabatama guutuun hubachiisaa akeekkachiisaa turan. Shirri mootummaan nutti xaxaa jiru kun nu dammaqsuu qaba. Yamaan qaadawul nuuf ta'uu qaba. Isaaniidhaaf ammoo yamaaf qaadawul ta'uudha qaba. Musliimni bakka rafee ka'uu qaba. Maal argatte? Masjiidni sirraa saamame, ulamaa'in kan kee sirraa salphifame, koreen kan kee mana hidhatti darbaman, obboleewwan keenya dhiigni isaanii dhangalaa'e. Kan asbooteen isaanii wallaalante gadi hin dhiyaatu. Mashaayikoonni ulamaa'onni keenya afaan isaanii luugame. Diinni biif yoo nuti hin tumsin eenyutu diinii rabbiif tumsa. Diinonni lafaa kaatee diinii rabbii kan dhabamsiisuuf
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم أفعال ثاني الآن إسلام ما بريدو كبجمتو في كل تات بربدي السلاف بل السوف كجيلو بل السوف خوو والله متم نوره ولو كره الكافرون اين ربي سبحانه وتعالى ديني سخنا مو اكسان بربادا سني ترغيته هندامسو ايفان دين اسلام اكلا يتكدامتو متي ربي ديني كان نيغوتا ربي ايفايسان امسو ديمن كان مو اكسان بربادا نيساني فينتاتو ايساني في ملكاو إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون أين قرآنكنا أمنتكنا نتبوسي نيغنا نتكسنا ربي جده وقال جرا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا إسلام ما ربي تنوف جالة ملي موتم ما نبير وياني نوف جالني أباشني نوف جالني amantii rabbiin nuuf jaalate kanarratti ciccinee sabannee qabsaa'uun dirqamaadha amantii keenya irratti wanti nutti dhufe kana caala deemuudhaan qabu dhaarsisuudha qabna qabsaa'uudha qabna هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رسولك عليه الصلاة والسلام كأرجتي كراك جيلف كراب وقاكنا قبت إرجي ربي سبحانه وتعالى سن ديني هند ديني جعلت تاسي أرجتي ديني كان ديني هند يسي درسيسي أمنتي تينك بجمتو جالتم توتن أبني والجاري كم من تقومني دينو تكلتي هندان نياتوف نجتروف نفتقان إفراج إراتشوف إفراج قولتشو لكمنا كي دمكي مالك دا كي دمكي إنسان تقومي كي دينوتني كان كي أدس باسي ست ريسي نغاتو لاف ست حلاكا جرا ست بروتا جرا ست بوكتا جرا أتهو hirriba keessa kahi yaman qa dawil jettun akka san jedhanitti osoo hin ta'in akka argite yaman qa dawil isaanii kan jijjiirri argite yamaaf qa dawil isaaniif taasisuudha qabna warroottan kitaaba rabbii bira dhaabbatanii guban warroottan ahbaashi kan borseenatti illee gaafatamuuf deemu fuuldura rabbitti illee gaafatamuuf deemu ummannis qabsaa'ee tarkaanfii barbaachisu isaan irratti guyyaan fudhatu fagoo miti eyyen inna lillahi وإنا إليه راجعون وبلون كين نقوتني كرا ربي كيست قبصاء ترن هردس من هدا كيستاني أسوك أبصانو لبوني ساني كما آخرات دبرتي جرتي ماتي سانين إجولي سانين أسوولين أرجين وبلس كين مبارك يمر أديتا شيخ نوروتين دوكمنتري تجيبا عرات دلقودن همنا صبا عرات بنودن من هدا ما كلاوي كيست إترور رسا إيجي ترمبود وقوتا لما كراسي رأى بيستان مرتين توقصون أرجتين حق أصون أرجتين من هدا كيست دو إيه لبوني سا كما آخرات دين تجرتي ربي نسافها أرارمو ربي سافها أرارمو وبلي وانكين نكرا ربي كيست دوان هند قلت مساني ربي جنة أولانتو جنة الفردوسي نفاتاسسو والروتان من هيدا كيستجر ربي نفاباسو مسلمة كي دمك أبساي كبجم توتا أجيب فتوتا هردفتوتا سجنتا راديو داندي حقا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كبجني في جلال إسني قبله كان أنك نرى مدته بقاته حواسك إن مسلمة أكسمس أمتك إن رورفما كبديتك كمالي مرجع قافتو كان كيتين أجي فما جرتو كبديتك كمالي مرجع كان كيقوم فتو كبسور رتف النينتي لبئي كان كيرساسف كنتي كبسا أجرتو كم بيكي سجرتن كم مقالف باديات ترجمتن نجيني كنا أنيرا بقاته بك سنجرتنوت إسن هذا أبو أين كبجة قد إسنيف كمنا أكسمس كم بيوت على كيسة تسني حواسني كي يمان كيسة أولي بولي موتم ما بايرين كم توجه همي كم توهدمي كم تمداوي جرتني روري فما جرتن بك جرتنوت كبجني في جلال إسنيف كمن إسن هذا أبو أكم جرتن نجيني كيسة بدادا دادو ببارو نما سئي كيسة نجا دكا قدان نجا أردان كيسة نجا كين كيسة نجا أول ما بلتين كيسة نجا يويا جني حركفوني كنت مساسو سجنتا راديو داندي حقا كتا إبتو كوف أفتمي تورب جنري كراني جا كما لما أفكراني جا أما جي تورب كما لما أفسديت
ربيع الثاني شن كما تقف إبا فريف صدمي تربة قويا سبتي يوكان قويا سنبتا دكا اسنيف تمساتو را بين توكيتما خانوتي أبنو وغانا بديسا وصوكا قبنو دين إسلام جلي سبتا ودوران دابنو دويدا غرا غدو غواتا مسلما جاهلا دبتي مفتي خينام فلما إمام مسجدا صلاتي سوجما ولولام بوسي دبم سيسو ديما أيها المسلمون ولبيه قمنو ربين توكيتما خانوتي أبنو قرآن بديسا وصوركا قمنو دين إسلام جلي سوفتا والدوران دابنو kabajamtootaaf dhaggeeffattootaa hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa eyyan mootummaa abbaa irree kanaadhaan jaarraa kana keessatti bitamuuf hoogganamuun akkaan wanta saalfachiisadha. Hawaasni bal'aan hagana ga'u beekaa qabu dargaggeessaaf dargaggeettii qabu hawaasni hayyuu qabu hawaasni ulamaa'ii qabu subhaanallah akkamittiidha warroottan ganamaaf galgal kallattii hundaan nu cicciraa nu bittinneessuuf deeman kanaaf callifni akkamitti ilaalla diinin rabbii kitaabbii gubamaa masaajida rabbii keessatti warroottan aqiidaa fokkattuu qaban leellifamaa ulamaa'onni keen abaaramaa du'aatonni munashidoonni keen abaaramaa maqaa malee maqaan moggaafamaa fi hamma yoomitti gateettiin keenna kana baadhatee ta'a. sagantaa keenya guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. sagantaa keenya guyyaa har'aa keessatti qophiilee adda addaa qabna. hamma xumuraa sagantaa keenyatti akka nu wajjin turtan affeerra keenya. eyyen gubaan nu keessaa boba'u kun akkasumas kan dhufee miti. jaarraa dheeraadhaaf uummanni keenya roorroo hedduu baadhatee keessummeessaa ture. hakaanu hadammaqnu walaa kakaafnu dhaloota dhufuudhaaf gabrummaa kennuu hin qabnu. dhaloota dhufuudhaaf aqiidaa fokkattuu abaasha dhaalsifne du'uu hin qabnu. dhaloota dhufuudhaaf bilisummaa mirga guutuu amantii kenninee fi addunyaa kanarraa godaanuudha qabna. kanarra garaa kan keetiif jettee bololtu qabrii seenuun kan kee hin oolu. kanarra mootummaa kana jala hiriirtee hawaasa roorrisaa jirtu. jiruun addunyaa tun gabaabduudha. wallaahi billaahi mootummaan turaan mootummaa rabbii subhaanahu wa ta'ala qofaati. mootummoonni dhufan ummanni immoo bikkasuma jira. kaleessa minilik dhufe ni kofe Haile Sillaaseenis dhufe ummata bitee ummata cafaqee amantii irratti daangaa darbee rabbi sasalphisee akkuma minilik ajjeese isas du'ee bikkireen faayisaatu akka hin beekamne taasifamee jira. saniin booda darguunis dhufee humna isaa ummata irratti argisiifatee dhiiga lammii meeqa dhangalaasee biyyarraa baqatee ba'ee kaleessa seenaan eegi akkas taate. har'a sammuu seenaan wanta jijjiiramneef hin qabnu. mootummaa wayyaanee tunis barbadaa'uuf teessi kufuuf teessi ummanni garuu turaa warra garee kana wajjin taahaa ummata keenya roorriftan tokkoon ummanni sin galmeessee jira. boriif wanta lafa kaawwattan boriif waan herregattan ardharraati kaasa of ilaala bikka keessan ilaala gama ummatatti deebi'aa isiniin jenna. sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti qophii oduu akkasumas barnoota aqiidaa qulqulluu ustaasa keenya Sheek Muhammad Waadoodhaan qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa mata duree jedhuudhaan qophii qindeeffannee qabannee dhiyaannes qabna. akkasumas guyyaa har'aa mata duree akkaan jabduu dhimmi koree keenya har'as nu cinqaa nu dhiphisaa qabsoon kun akkamitti jalqabee akkamitti asiin bahe adeemsa keessa dabarre xiinxaaluudhaaf yaalii ni taasifna. sagantaawwan guyyaa har'aa kan qindeessee isiniif gaggeessu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaati. gama kutaa teekniik obboleessa keenya Abul Khayr nu wajjin tura. sagantaawwan keenya hunda dura kan dursu sagantaa oduuti. sagantaa oduu kan nuuf qindeessee qabatee dhiyaatu obboleessa keenya Abaa Abdurrahman ta'a. sagantaa oduu wajjin turtii gaarii.
akkam jirtan dhageeffattoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa kanneen biyya ormaa keessa jirtan akkasuma kanneen biyya keessatti abbaa biyyummaa dhabdanii mirgi abbaa biyyummaa keessanii mootummaa abbaa irreetiin kaafame fe'aa gabrummaa kana ofirraa hargufuudhaaf hirqiffataa jirtan akkasuma kanneen mootummaa abbaa irree wayyaaniitiin saamamtanii lafa keessanii fi biyya keessan irratti cunqurfamtanii mirga namummaa dhabdanii baharaa fi lafoodhaan biyya ormaatti baqattan quuqamni sabummaa fi tuqamuu mirga amantiitiin yaaddoftanii cinqamtan kan kallattiilee hundaan kaabaa kibbaan bahaanihaan yoomuma cunqursaa mootummaa abbaa irree kana fonqolchinee mirga amantiitii fi mirga namummaa goonfanna jechuudhaan yaaddoodhaan bilisummaa dheebottan hundumti keessan nageenyi keenya iddoo isin jirtanitti isin haa dhaqqabu. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Dhageeffattoota keenya oduulee guyyaa har'aa qabannee isiniif dhihaannee jirra. oduulee guyyaa har'aa kan isiniif dhiheessu an obboleessa keessan Abu Abdurrahmaanii gama oduutti dabarra. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Oduu gaddisiisaa obboleewwan galmee himannaa sobaa sheennuruutiin sobaan himatamanii magaalaa Dasee irraa qabamanii mana hidhaa Maakalaawii keessatti roorrifamaniin booda himannaan itti baname keessaa obboleessi keenya Mubaarak Himaar akirame. galmee himannaa ajjecha sheennuruutiin himatame mana hidhaa Qilinxoo keessatti eegii roorrifamaa ture booda akka tasaatti kan gama akhiraa deeme janaazaan obboleessa keenya Mubaarak gama maatii isaatti Daseetti geeffamee guyyaa har'aa sirni awwaalcha isaa bakka hawaasni muslimaa hedduun argamanitti raawwannaa argateeti jira. Dargaggoon Mubaarak Himaar hojii daldalaan kan jiraatuu fi maqaa Mubaarak Shaqat jedhamuun kan beekamu yommuu ta'u ajjecha sheennuruutiin sobaan himatamee Dasee irraa gama Finfinnee mana hidhaa Maakkalaawitti geeffamee achittis reebichi jabaan irratti raawwatameeti ture. Waggoota lamaaf mana hidhaa keessatti hiraaramaa ergii ture booda dhibee akka tasaa isaa argateen gama hospitaala Minilik geeffamus lubbuun isaa hafuu hin dandeenye. Janaazaan obboleessa keenya Mubaarak Himaar kun awwaliyaatti dhiqamee awwaalchaaf gama magaalaa Daseetti guyyaa kaleessaa kan geeffame yommuu ta'u sirni awwaalcha obboleessa keenya Mubaarak Himaar guyyaa har'aa magaalaa Daseetti bakka hawaasni muslimaa baay'een argamanitti raawwatee jira. Dargaggoon Mubaarak Himaar nama guyyaa keessa islaamummaatti seenee fi amantii isaa gubbatti kan akkaan jabaa tahee fi ijoollee sadii akka ta'es beekameera. Muslimtoonni magaalaa Dasee hedduun sirna awwaalcha isaa irratti argamuudhaan obboleessa keenya kan mana hidhaa keessatti hiraarsii guddaadhaan booda akkasuma roorroo hagana jedhamee ibsamuun hin danda'amneen hiraaree gama akhiraatti godaane Mubaarak Himaariin guyyaa har'aa takbiiraadhaan geessanii jiru. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Rabbiin jannata isaaf haa hiru, maatii isaa firoottan isaa akkasuma hawaasa muslimaatiifis Rabbiin sabrii haa kennu. Mormiin diddaa maastar pilaanii Oromiyaa guyyaa kaleessaas har'as Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti itti fufee ooleera. Guyyaa kaleessaa Ammajjii 15/2016 mormiin uummataa finiine itti fufuudhaan hawaasni godina Harargee Bahaa magaalaa Baddannoo mormii jabaa kan dhageessanii fi hawaasni dhaadannoo isaa keessatti kijiba OPDO hin fudhannu kan hidhaman hiikaman malee manatti hin gallu jechuudhaan dhaadachaa kan oolan ta'uun beekameeti jira. Miilee guddaa hawaasaan godhaman kanarratti qaamonni garjabeeyyii mootummaa haleellaa barattoota irratti bananiin namni 17 kan hidhan ta'uun beekameeti jira. Falmiin uummata Oromoo kallattiilee hundaan finiinuun godina Wallagga Lixaa magaalaa Inaangoo guyyaa kaleessaas itti fufee ooluun isaa gabaafamee jira. Haaluma wal fakkaatuun guyyaa kaleessaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jibaat magaalaa Shanan keessatti barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa Shanan hiriira mormii kan geggeessanii fi barattoonni mana barumsaa keessaa ba'anii magaalaa keessa deemanii dhaadannoo kan dhageessaa turan yommuu ta'u dhuma irratti poolisoonni federaalaa dhukaasa isaan gubbatti banuun barattoonni madaa'anii buufata fayyaa magaalaa Shanan keessatti wal'aanamaaru. Guyyaa kaleessaa waaree irratti barataa yuunivarsiitii Haramayaa Injiinaringii waggaa 4ffaa kan ta'e Tolosaa Dhufeeraa kan jedhamu gamoo sadaffaa irraa qaamota nageenya mootummaatiin darbamee kan lubbuun isaa dabree yommuu ta'u reeffi isaa gara maatii isaa godina Shawaa Lixaa Abuunaa Gindaabaratti geggeeffamee kan jiru ta'uun isaas beekamee jira. Oduu alaa keessa ammoo hawaasni Oromoo Yuunaayitid Isteetsi keessa jiraatan waajjira tokkummaa mootummaa kan Niiwuork jiru fuulduratti hiriira mormii geggeessan. Lammiiwwan Oromoo magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi hedduu keessa jiraatan guyyaa kaleessaa magaalaa Niiwuork keessa kan jiraatan waajjira guddaa kan tokkummaa mootummootaa fuulduratti hiriiruudhaan ajjechaa hidhaa fi dararaa hamaa humnoonni mootummaa Itoophiyaa barattootaa fi lammii Oromoo kaan irratti geggeessaa jiru jechuudhaan mormii jabaa geggeessanii jiru. Hawaasni hiriira kana gubbatti argaman dhaadannoo ajjechaan barattoota Oromoo irratti geggeeffamaa jiru haa dhaabbatu, tokkummaan mootummoota
ajjeechaa mootummaan Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti geggeessaa jiru dhaabsisuuf gidduu haa seenu, gargaarsi mootummaa abbaa irree Itoophiyaatiif kennamu haa dhaabbatu, dhaadannoolee jedhanii fi kan biroo qabachuudhaan Oromoonni waajjira tokkummaa mootummoota gamtoomanii duratti hiriiran suuraalee barattoota Oromoo humnoota mootummaa Itoophiyaatiin ajjeefamanii fi madeeffaman qabatanii kan bahan ta'uun isaanii beekame. Hawaasni hiriira gubbatti argames barreeffamoota adda addaa rakkoolee hawaasa Oromoo ibsanii fi sarbamiinsa mirga mootummaan hawaasa irratti geessaa jiru uummata naannawa sanii jirutti raabsaa akka turanis beekuun danda'amee jira. Mootummaan United States gaafii hawaasni Oromoo qabuuf mariin hiikkaa qabu akka taasifamu gaafate. Mootummaan United States Itoophiyaa keessatti sagalee mormii hawaasa bal'aa ukkaamsuun hooggantoota dhaaba siyaasaa hidhuu itti fufuun akka mootummaa tokkootti isa yaaddessuu isaa ibsa ammajjii 14 bara 2016 baase keessatti beeksisee jiraatuun isaa beekame. Hidhamuun hooggantoota kanaa ammoo rakkoo siyaasaa fi quuqaa uummanni Oromiyaa qabu ibsachuuf marii silaa baay'ee barbaachisaa ta'e irratti bishaan qorraa naqa jechuun ibsa isaanii keessatti tuqaniiru. Mootummaan Itoophiyaa ji'a Muddee keessa hawaasa dhimma kanaan hubame wajjin marii akka deemsisu dubbate ni deeggara kan jedhe ibsi kun mariin kun akka bu'aa buusuu garuu qaamni irratti hirmaatu hundi ija isaanii walabaan ibsachuu qaban jechuudhaan ibseeti jira. Akka mootummaan Itoophiyaa sagalee lammii isaa ukkaamsuu irraa of qusatuu fi mirga dhala namaa seerri biyyattii lafa kaa'e kanneen akka mirga karaa nagahaa walitti qabamu, mirga barreessuu fi akka adda addummaa saba biyyattii keessa jiranitti mirga yaada ofii walabaan dubbachuu kabajuu ammas irra deebinee jabeessinee waamicha dhiheessine jedha ibsi waajjirri ministeera dhimma alaa United Statesin bahe kun. Mirga isaanii fayyadamuu isaaniitiif lammiilee hidhaman hooggantoota dhaaba siyaasaa fi gaazexeessitoota dabalatee akka hiikamanis ibsa bahe kana keessatti cimsee gaafatee jira. Dhaabbatoleen mirgaa sibiilii sadii akka hawaasni addunyaa waa'ee ajjeefamuu hawaasa Oromoo dubbatu gaafatan. Dhaabbatoonni sadii jechuun World Alliance for Citizen Participation, Eastern Horn of African Human Rights Defenders Project of Amnesty International, michoonni misoomaa fi michoonni sadarkaa addunyaa Itoophiyaa waa'ee lammiiwwan Oromoo yoo xiqqaate 140 bara 2015 asitti hiriira nagahaa irratti ajjeefamanii akka dhiyeessanii dubbatan waamicha godhanii kan jiran ta'uun beekame. Sadaasa 12 bara 2016 gara kibba dhihaatti lafa mooraa mana barnootaa fi bosona naannoo investimentii dhuunfaaf kennuuf yaaliin godhameen mormiin uummataa bal'aa kan hordofsiise ta'us eeranii jiru. Yeroo sanarraa jalqabee magaalaa Finfinnee gara Oromiyaatti babal'isuuf karoorri akka misoomaatti bahe mormii guddaa kaasee kan jedhudha ibsi jarmayaalee kanaan bahe. Hokkorri uumame kun hawaasa nagaan mormii geggeessaa ture ajjeechaa fi hidhaa hordofsiisee jira jedhaniiru jarmayaaleen kunniin. Mootummaan Itoophiyaa ammajjii 12 bara 2015 maastar pilaanicha dhaabuu isaa ibsus mormiin kun guyyoota itti aanu Harargee lixaa Amboo Wallaggatti itti fufee poolisoonni rasaasa hiriirtotatti dhukaasan hiriirtota reeban jechuun gabaasa isaanii keessatti tuqaniiru jarmayaaleen kunniin. Mootummaan Muddee 15 bara 2015 ibsa baaseen kanneen hiriira karaa nagahaa geggeessan kunniin shororkeessitoota jechuun tarkaanfii poolisii fi humna waraanaa jabeessuu isaallee kan dubbatanii fi itti fufuudhaanis hawaasni addunyaa dhimmi kun dhiittaa mirga dhala namaa ta'uu hubatee kan gocha suukaneessaa kana itti gaafatamaa ta'e mootummaa Itoophiyaa akka hubachiisu gaafatuun isaatis beekamee jira. Dhaabbanni gargaarsa Iraanii kan Somaaliyaa keessatti argamu saamame. Somaaliyaa magaalaa guddittii Moqaadishoo keessatti kan argamu dhaabbanni gargaarsa waajjira Iraanii saamame. Abbootiin aangoo Somaaliyaa akka beeksisanitti hidhattoonni eenyummaan isaanii sirriitti hin beekamnee fi jiraattonni naannoo sanii mooraa waajjira cabsanii seenuudhaan qabeenya keessatti argamu saamanii jiru jechuudhaan miidiyaaf dubbataniiti jiru. Saamtonni kunniin kompiitara waajjirichaa meeshaalee biiroo hunda isaa saamanii jiru jechuudhaan abbootiin aangoo qaamni kun isaan ilaalu Somaaliyaa keessatti miidiyaaleedhaaf yaada kennaniiti jiru. Miidhamtoota waraanaan miidhaman gargaaruuf kan baname dhaabbatichi kun kan saamameef mootummaan Somaaliyaa amantummaa Saudi Arabiyaaf qabu mirkaneessuuf dibbii yookiin hariiroo ilaa waliin qabu yommuu inni addaan kutetti akka ta'es beekamee jira. Somaaliyaa, Turk, Bahareen, Suudaanii fi biyyoottan biroos Saudi Arabiyaa wajjin hiriiruudhaan hariiroo dippiloomaasii Iraan wajjin qaban addaan kutuun isaanii kan yaadatamudha. Yaman magaalaa guddittii sanaa keessatti uummanni nagahaa 15 boombiidhaan ajjeefaman. Walmariin humnoota loltoota Yamanis yeroo hin murtoofneef dheereffame. Yamaniin kan haleelan mootummoonni gamtooman kan alaa jeettiidhaan magaalaa guddittii sanaa keessatti boombii buusaniin namoonni nagahaa 15 du'an. Jiraattonni magaalichaa akka beeksisanitti jeettonni loltoota qondaaltota biyya barbadeessuuf walitti gurmaa'anii kun magaalaa sanaa irraa kiiloomeetira 40 fagaattee kan argamtu magaalaa xiqqoo Bilaadarruus jedhamtu guyyaa kaleessaa ganama haleelaa akka turan dubbataniiti jiru.
Halilla guyyaa kaleessaa magaalaa Sanaa boombiidhaan magaalaa Sanaa keessatti godhameen namoonni 15 erga du'an booda namoonni 25 madaa'anis gabaafamaa jira. Guyyaa har'aa Zuurik keessatti walmariin nagaa buusuu humnoota loltootaa ni godhama jedhamee kan eegamaa tures yeroo hin beekamneef yookiin torban tokkoof ni tura jechuudhaan dhaabbanni mootummoota alaa walii galan beeksisanii jiru. Sababni beellamni har'atti qabame jijjiirameef hanga ammaatti ifa akka hin taane beekuun danda'amee jira. Dhaggeeffattoota keenya oduuleen guyyaa har'aatiif qabannee isiniif dhiyaanne kanuma fakkaataa qophiilee keenya kan hafan wajjin turtii gaarii. kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa obboleessa keenya Abaa Abdurrahmaan sagantaa oduu qindeessee nuuf dhiyeesse jazaahullahu khayran. obboleessi keenya Abuu Abdurrahmaan yeroo dheeraadhaaf sagantaa raadiyoo daandii haqaatti osoo hin dhufin ture. obboleessi keenya yeroo raadiyoo BBN afaan Oromoo gubbatti hojjetaa turre obboleessa wajjin hojjechaa turredha. alhamdulillah nus gamara sagantaa raadiyoo daandii haqaa baga nagaan dhufte jennee isimannee jirra. dhaggeeffattootaaf hordoftoota keenya kana taasisuudhaan sagantaan keenya qophii qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa mata duree jedhuun obboleessi keenya Abaa Abdurrahmaan qopheeffatee qabatee dhiyaate isiniif dhiyeessina. qophii kana wajjin turtii gaarii. tokko haa taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanee abbolee walkiya mafajaa nabiyyaa biyyaa kottaamee tokkummaan wayyaa. Qabaan ni kufa qabsoon itti fufa. Muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanee abbolee walkiya mafajaa nabiyyaa biyyaa kottaamee tokkummaan wayyaa. Mormiin diddaa maastar pilaanii Oromiyaa keessatti godhamaa jiru cimee itti fufee jira. Mormiin diddaa maastar pilaanii guddicha Finfinnee fi naannawaa Finfinnee irratti godhamaa jiru Oromiyaa keessatti daran cimee daangaa hanga daangaatti guyyaadhaa guyyatti akkuma itti fufetti jira. Gaafii diddaa hawaasaa kanaaf deebiin mootummaadhaan kennamutumaa hidhaa fi ajjechaa ta'us uummanni gaafii gaafachaa jiru kana galmaan gahuuf rasaasa loltoota mootummaatiif fuuldura dhaabbachuudhaan falmachuu isaanii akkuma itti fufanitti jiru. Gaafiin kaleessa abbootii taayitaa abbaa irree kanneen akka Abbaa Tsahaayyee fi Geetaachoo Raddaatiin arrabsamaa turte gaafii namoota muraasaa jedhamaa turte har'a guutuu naannoo Oromiyaa luka tokkoon dhaabdeeti jirti. Eeyyeen uummanni guyyaadhaan guyyatti quuqamni sarbamuu mirgaa tuqamuun lafaa itti dhagahame kallattii hundaan mirga ofii kabachisiisuuf kallacha ofii rasaasaa kennuun haqa ofiitiif falmachuu filannoo dhumaa godhatee dhaabbateeti jira. Abbootiin irree kanneen kaleessa darbanii fi kan har'a jiranis taatiiwwan tokko tokko yookiin dalagaan isaanii tokko tokko waluma fakkaata. Abbootiin irree kaleessas deebiin isaan gaafii uummanni gaafatuuf laatan rasaasaa fi reebicha. Isaanii olitti eenyu waan jiru isaanitti hin fakkaatu. Kan har'a jiru seenaa kataba dhaloonni bor dhufu immoo seenaa sanni dubbisa. Quuqama lammii isaatis ni arga. Obbo Abbaayyee Tsahaayyeen dhimma maastar pilaanii guddicha Finfinnee fi naannawaa Finfinnee irratti bakka mahandisoonni Oromoo fi kan argamanitti akkana jechuudhaan guutuu uummata miiliyoona 45 olitti dhaadatan. Jechi obbo Abbaa Tsahaayyee akkana ture. Dhimmi maastar pilaanii kun hojiitti ni jijjiirama. Qaama karoora kana falmuu yookiin mormuu kamuu ni argama taanaan sirritti isa galchina. Obbo Abbaa Tsahaayyee ammas dhaadannoo isaanii akkuma itti fuudhaan qondaaltota OPDO yookiin dhaadhiyoo akkana jechuun sodaachisuu isaanii itti fufan. Qondaaltota OPDO kanneen nu wajjin hojjetan kan ajaja keenya raawwachuu irraa of duubatti rincisan kamuu haa ta'anii osoo manni hidhaatuu ol guute moonaa loonii keessatti isaan hiina jedhanii itti dhaadatan. Kun waan eenyunuu ajaa'ibuu miti. Abbootiin irree yeroo hundaa humna waraanaatiin dhaadachuun amala isaaniiti. Uummanni Oromoo garuu dhaadannoo akka obbo Abbaa Tsahaayyee fi akkaataa isaa kanaaf hin jilbiiffanne. Lubbuun namoota 100 baatee jirti. 10,000 hidhatti jira. 100 madaawee iddoo ciisutti
onnee guutuudhaan mallattoo diddaa gabrummaa agarsiisaa jira. Mootummaan tarkaanfii suukaneessaa hammana jedhamee gurra namaatiif himuun hin tolle ergi raawwatee booda tibba kana jaldeentota isaa jechuunis qondaaltota OPDOtiin gama fooddaa TV Oromiyaatiin labsii maastar pilaaniin dhibbatti dhaabatee jira jedhu labsisiisus mormiin Oromiyaa keessatti godhamaa jiru daran tan duraa caalii finiinee itti fufeeti jira. Gaafiin uummata Oromoo gaafii dhimma maastar pilaanii guddicha magaalaa Finfinnee fi naannawaa Finfinnee qofa osoo hin taane mirga abbaa biyyummaa mirkaneeffachuutti waan seene fakkaata. Labsiin abbootiin taayitaa lammii rasaasaan ficcisiisan darbu fudhatama hin qabu. Abbaa Tsahaayyee fi kanneen akka Geetaachoo Raddaa kaleessa gaafii uummata nafxanyaati jechaa turan, kan gaafii hawaasa miiliyoona 45 irratti biyya jissaa turan, kan tumamuu, ajjeefamuu fi sarbamuu mirga namummaa uummata Oromootiif sababa ta'an ergi dhimmi maastar pilaanii dhibbatti dhaabateera ta'e hatantamaan gara mana murtiitti nuuf haa kalaawu jechuun hawaasni dhaadannoo isaa itti fufeeti jira. Dhugaan jirus isuma kana. Uummanni Oromoo haqa namaa hin barbaanne, qabeenya namaa saamuu hin barbaanne, hin saamnes, daangaa haqaan malee namatti hin dabarre. Wanti uummanni Oromoo jechaa jiru eenyufuu ifa. Haqa koona saamtanii na gabroonfattanii na hin agabsinaa jechaa jira. Waliin hin nyaannu hin jenne. Lafa koo irraa na buqqistanii mirga koo sarbitanii na hin baqachiisinaa jechaa jira. Garuu koottaa na waliin qubadhaa ollaa na gahaa taana jechaa jira. Daangaa natti darbitanii na miidhaa turtan naaf gahaa narraa dhaabaa jechaa jira. Fagoo dhuftanii na wajjin qubattanii ka'aa deemaa galaa hin jenne. Mirga koo naaf jechaati jira. Mirga kiyya kabachiisuuf ammoo dhaloota dhufu bilisummaa dhaalchisuuf ammoo har'a wareegama barbaachisu kamuu nin kaffala jechuudhaan dhaadannoo isaa kallattii afraniin dhageessisuudhaan abbootii irree hollachiisaati jira. Eeyyeen hawaasni cunqurfame yeroo kamuttuu irran deebi'a, yeroo kamuttuu injifannoo ni goonfata. Qabsaa'aan kufus qabsoon itti fufa. Injifannoon kan hawaasa bal'aati. Kufaatiin kan abbootii irreeti. Kaaba kibbaba haadihaa tokkummaan jabaanne injifannoon teenya yoomillee irraa yoo walii galle injifannoon teenya yoomillee irraa yoo walii galle Eeyyan qabsoon itti fufaa. Qabsoo ummanni gaggeessaa jiru ajjeesuudhaan, cafaquudhaan, hidhuudhaan dhaabuun hin danda'amu. Lakkuma dhiigni jiguun dhiigni danfaa dhufaa. Eeyyan dhugaan jirtu bilisummaaf birmadummaan ka dhufuu dandeessu yoo wareegamni jiraatedha. Wareegamaadhaaf ifaa qopheessinu. Yeroo kamuu qophii haa taanu, walirratti hin ilaalina. Bakka jirtan wal dammaqsaa, wal kakaasaa, wal ijaaraa. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya kanatti taasisuudhaan qophiin keenya qophii barnoota aqidaa qulqulluuti. Ikhlaas hojiin ikhlaasa hin qabne hunduu fudhatama hin qabdu Rabbii subhaanahu wa ta'ala biratti. Rabbi warra isaaniif jechaa iyyu, warra isaaf jechaa lallabu, warra isaaf jechaa hojjeturraa Rabbi nu haa taasisu. Eegii hojiin ikhlaasa hin qabaatiin bu'aa takka hin qabdu lallabbii malee. Warra duniyaa irratti soonga'ee warra akhiratti soonga'urraa Rabbi nu hin taasisin. Warra namaaf jecha hojjetuu miti, warra isaaf jecha hojjeturraa Rabbi nu haa taasisu. Ustaasni keenya jaalatamaan Sheek Mahammad Waadon har'a barnoota akkaan jabduuf bilchaattu mata duree ikhlaasaa irratti barnoota nuuf kennu turtiin keessan nufaan haa ta'u. Islaama arganne waan jaala fadli rabbalaadha. Gooftaa kindi hin qabne yaa Allah waatti nakkeeffamne yaa Allah ittiin fakkeeffamnes yaa Allah nusitti shaarrakuma ganfanne wa na'uudhu billah. Islaama arganne waan jaala fadli rabbalaadha. Nu eegi shirkirra yaa Allah Biko gudo sirra Ya Allah Kake jirra Ya Allah Nu kennite impodate nurrase wallabum fala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المؤمنون والمؤمنات يا مسلم توتا يا ورا عقيدان توحيدا ولتنك أبدأ يا ورا جل كلمة لا إله إلا الله جلت ولتك أبمني فلنعبد الله سبحانه وتعالى بالإخلاص وأنزل الله سبحانه وتعالى سورة الإخلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد سورة الإخلاص جرمت مالي داف ربي سبحانه وتعالى سورة الإخلاص جئن ربي سبحانه وتعالى سورة الإخلاص تنا مالي في بوسه سورة الإخلاص tokkichummaa ofii ibsuuf buuse akka inni qofti gabbaramu ibsuuf akka gabbartiin gama tokkollee garangalle isa qofaaf akka taatu tokkichummaa ofii eega ibse ana tokko malee wahuu hin jiran jechuu eega ofime naaf malee gabbartii hin godhinaa jechuudha duuba ibnul asiir waan jedhe suuratul ikhlaas wanni jedhamtee moggaafamteef لأنها خالصة في صفة الله تعالى وتقدس صفة ربي كيست إسنتن هلنيويتو كوطويتو صفة ربي كيست إسنتن أتشباتو إفسيتو رجتو ملستو نعم أو لأن اللافظ بها قد أخلص التوحيد لله عز وجل يوكان ما إسيسا دبتتو توحيد كل ليس ربي قدار عز وجل نمني سيسا قرأه توحيد إسا كل ليفة ججو اتأمنه وكلمة الإخلاص كلمة التوحيد كلمة إخلاصا يروجدا كلمة توحيدات دوب والإخلاص في الطاعة ترك الرياء إخلاصا يروجدا نمو طاعة كيست طاعة ربي كيست نأرقي ديسو أصل اللغة إخلاص نكون مصدر أخلص يخلص قل ليس نقل ليس مصدر أخلص يخلصوتي مأخوذ من مادة خاصة خاء في لام في صاد الرافود أمي إسنت التي تدل على تنقية الشيء وتهذيبه قل ليس وهرتك أجل جتجو وان جتتي قرتي قلنا وهيت الرت اتنك أجل فتن الراجج سنتون نعم إلا عبادك منهم المخلصين شيطان تجغافل أدت وانجي أن انتيسو قبرنك قل ليفم ومليجي دوبة مخلصين ورى توحيدان قل ليفم كشركي في شكر قل ليفم ورى سيوتات ملئ من ديسن جابر مرتجر شيطان ورى إخلاصا قمني كرر كفسونا شركي في شكي كيس نقونا مرتجر ججو والروان دلق ربي في اندلين نعم قال الكفوي الإخلاص هو القصد بعده أكا استلاحت كفوي وانجده إخلاص جتان قبرتي فيتنا نحمله إلى أن يعبد المعبود بها وحده هم قبر من إسيتنا نقبر متكت يجو هم خالقني إخلاصك نقبر متكت قبرتي فيتن حمله إياه وقيل تصفية السر والقول والعمل كيس أفيتي في هجي أفيتي في جتش أفي هند قل ليسوت إخلاص جاء مجانس أمس نعم إخلاص الرئيس نس كيس أفي قل ليسو جتش أفي قل ليسو هجي أفي قل ليسو هذا هو الإخلاص ربي بجتشو وانجل الرب ما بجتشو وانزلك الرب ما بدلقو وانقرا كيس يادنيس رب ما بجتش يادو وقال المناوي الإخلاص تخليص القلب من كل شوب يكد وفاءه مناوين أكنجي إخلاص جتشان قلبي تنقل كل ليسو شوف وان اتلاك أميك إسيبو ريسو ترى كيفنا إسيراك نبل ليسو راجتو نعم وقيل الإخلاص عمل يعين على الخلاص إخلاص جتشان هجي قرتي نما قرقارو اللي جأمي وان تكرر قرتي نجاه تورد وان تكرر هل نيويتي قل لا تورد وقيل الخلاص من رؤية الأشخاص
akkanas je'ame qullaa ta'anii achi bahanii argamuudha ija ilma namaatirraa qulqullaa'u namni si arguu fi siif beeku itti haajamuu dhabuudha jechuudha waan rabbii keetiif dalaytu. وقيل تصفية العمل من التهمة والخلل يوكا هجيو في كل ليس جانمس شكرا نعم شكر أن دليدو وربي بدليدو ربي تررك جتة مرتي ستة دليد قاول أدى في التنقرة كل ليس ندلقو. وقال الجرجاني الإخلاص ألا تطلب لعملك شاهدا غير الله تعالى ميقال لا جت علماء دبة إخواني إخلاص جتون أتي بربادو أبونا هجي كيتيف رقاتك بربادو أبونا غير الله تعالى الله ملئ دبي هنغات دوبا رقمتك ربي كيملئ مخلوق الرا وانا كانت التجرى خلونا أرقى تأكنات التنجرى خلو وانا كانت تنجبات جتي مخلوق الرا بربادو أبو الله ملئ رقاتك كل قرتي بربادو أبونا هجي كيتيف. وقيل هو تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه قلبي كل ليس رواب التلاك أمرا وانقرتي كل من إسال لصفائه الفطري قلبي كل لغافة لا تجوبة. كل مولود يولد على الفطرة المون أنا تمتهن دي إسلامنا قبل رتل على التجئ نبي كينيا عليه الصلاة والسلام حارما فأبا إسانيتو كيهودان لي يهوداني كنصارى لي ينصراني كمجوسان لي يمجساني واليهودات يهودا قلته كنصارات نصارى قلته كيهودات لي يهودا قلته هندنو كمجوسان لي مجوسا قل أمالي غافر على التوجولين إسي قرتي إسلامنا قبلتو تاتت على تيجو. نعم قلبي أسلي لتي قرتي قل لي داسن وان قلبي سنقرتي وان إسي لا قرى akkuma dhalatte sanitti akka haftu akka isiin taatu godhuudhatu ikhlaas. naam waan jedhe rabbiin min bayni farsin wadamin labanan khaalisaa jedhe. naam jidduu cumaatii fi jidduu dhiigaatii aanan qulqullii baasa rabbiin bar achii baasee fideen obaasa laal tawxiidni nuti qabnu akka sanitti akka gartee aanan jidduu cumaatii fi jidduu dhiigaatii bahutti osoo dhiinitti laaqamin osoo gartee cumaan itti laaqamin adii ta'ee kaba'u sanitti tawxiidni keenya akkasitti adii ta'ee shirkii fi shakkirraa nuu bahu bid'aa fi khuraafaata zabana deemtu hundarraa osoo bahaaf seensarraa si fe'atanilleedha ati qeebaluu dhabuudha duuba tawxiida qulqulluudhaan jidduu makhluuqaatii bahuudha gama khaaliqa keetti godaanu. حقيقة الإخلاص التبري من كل ما دون الله تعالى قل له وربي قد تجرحون درا قل اسم قفا ولا فكاوجت. نعم الإخلاص في الدين. أما الإخلاص في الدين فيقول فيه الراغب وانجد إخلاص دينك يستير الردبة إخلاص المسلمين أنهم قد تبرأوا مما يدعي اليهود من التشبيه والنصارى من التثليث. قال الله تعالى مخلصين له الدين وقال عز وجل وأخلصوا دينهم لله. نعم إخلاص أرقمسيس مؤمن توني قرتي دين إساني كيست ويهودا في نصاران جترى قل قلاو يهودان ربي في قرتي مخلوق ولدت فكيست نصاران رب من كنوا سدجت كانوا درى قل قلاو يهودا بنصاران ربي قبروا الاتمالي واهن أججمني قل ليس هالة له الدين إساف قرتي إسلام الناس توحيدها. وأجمعوا على أن الإخلاص في الطاعة ترك الرياء ولما عين كان الرجل قلن إخلاص يجان طاعة ربي كيست نأرقي إيسو دايا نأرقي لكسو ربي قفا لفكاو لدوبا. وقال الفضيل بن عياض ترك العمل لأجل الناس رياء جج أجائبا فضيل العياض لفكاي إخلاص جتان ترك العمل لأجل الناس رياء هجيتكو هجتو ليسون أكنا منيسي أرقوف إبن بروانا كزي نوجنة وانا كزي برين بكسن جرو بر جأني أكسي فارسني بأتي هجيتكو ليسون هجي سلا أسل التفارفمات هجي سلا أسل التربي برت جالتم
yoo namni isan jaalatin yoo namni isan fedhin ati hujiisan dhiisuun akka namni si faarsuuf jecha sunillee riyaa'a je wal'amalu li'ajlihim shirkun ammas hojii tokko hojuun waan namni irra si faarsu laaltee waan san itti fiiddee dalaguun isaaniif jecha sunillee shirkiidha jedhu na'am والإخلاص الخلاص من هذين الآن إخلاص يجون كنيل من الرقل لا توكل كله وفي رواية عنه والإخلاص أن يعافيك الله منهما إخلاص يجون بلال من تنرى ربي نقاس يقول لجدوب أيها الإخوة والأخوات روى الإمام النسائي في سننه والبيهقي في الكبرى والطبراني وصححه الإمام الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له قربان تكو كما نبي لا ندفع ما قرباتك يا رسولك دولي من دار رب الرارقة داف أما اللي فارفمو داف ولا من يتد دولي يجو ما معلومة إسافتانا مكانا كان مال أرقة جين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له وهو تكلم إساف جرتجين فأعاد 3 مرات فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له ترى سدي بس دوبا ترى سدي بس رسول الله وانجين وما هنكبو جنتو ولا من يتيجلال درجات الدنيا كيست برباده ثواب اللي رب برباده ولا من كان والبرا غرتي ربي جبروا نتا ابدا انتو ثم قال نجي ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وبتغي به وجهه الله نقبله جرا وان الله قل كلية امله كوطاوات امله كفول لربي اتنبرب امله نما الرئيس هو بربادا ربي الرئيس هو بربادا والبرا غرتين ملكوينان ايمان جردوبا أيها الإخوة والأخوات ربي إنها كل ليس الدون ما أجل كأمة أفرتم دلقت كأمة شنتم دلقت إبادة كأمة ديدم دلقت كأمة صدم دلقت كأمو عبادة إساء ولين شركين جرت ربي إنها كل ليس الدون ما أجل وان قرقود وان ججبدو كدلقت كأمو دلق إساء سولين شركين جرت وان سلا جنة الفردوس اتنسينو واميك أدلقته سببا قرته رياء نأرقي في نرقي كان جلمت أنصوتين كإبادان سابر ديجو اللهم حبب إلينا الإيمان وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان اللهم انفعنا بما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا اللهم اهدنا سبل السلام سقنتاك إنك الرأس متلامنا ربي وانبرن نها فامسيسو اتنها دليسيسو جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة إلى الدوم إسلام أركني وانجالا فضلي وبرادا ربي تكندسون يا الله نفسي في بلسو يا الله يا كي هم سجسو يا الله بدين قدان كربين جبسو صدرك أولا إسلام أركني وانجالا فضلي وبرادا فضلك أركني يا الله قفلت من يا الله رسولك هردفني يا الله كرانساني أسيفا جندومني حقيتك جلا آمين آمين ورا دنيا رتسون جاي ورا آخرتون جاي ورا ربي نونتاسين ورا نأرجع فوجة ورا ربي نونتاسين يا أمتكينا يا هواسكينا dhimmi kilaasa kun dhimma akkaan jajjabduuti osoo nu hin beekin nu seenu malti hundumtu keenya of eeggannoo haa taasifnu of eeggannoo taasifni gama rabbii subhaanahu wa ta'ala haa deebinu eeyyen subhaanallah rabbiin warra saaf jechaa hojjetu warra saaf jechaa dadhaburraa rabbiin haa taasisu ustaasa keenya muhaadaraa barnoota aqiidaa qulqulluu jabduu kana nuuf kennan rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu risala in islaama arganne waan jaala fadli rabbalala kenna rabbalala ya allah badane waan jaala ya allah bareda gajela ya allah namni
deeme dhangaasaadha la rabbi isaa kajeellaan in islaama arganne waan jaala fadlee rabbalaadha tole gooftaan rahmaan ya Allah karaa diini islaama ya Allah nuuf kenne waan neema ya Allah dunyaa akhiraa nu baase salaama ajabamuu jala in islaama arganne waan jaala fadlee kabajamtoota hordoftoota dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati raadiyoon daandii haqaa ijaaf gurra hawaasa muslimaa bal'aati alhamdulillahi rabbil aalamiin waggaa takkaa olii raadiyoon keenya ol guddachuu malee gad osoo hin deemin har'aan baanee jirra har'as borusi fedhii rabbii subhaanahu wa ta'aala fi akkasumas deeggarsa dhaggeeffattoota keenyatiin galmaaf bikka ni geenna kabajamtoota hordoftoota keenya kan bikka hundaa gurra keessan qeessaa nu dhageessaa jirtan raadiyoon kun qabeenya keessan kunuunsuun dirqama keessan Masha Allah obboleewwan bikka hundatti galmaa'aa jirtan gareewwan raadiyoo daandii haqaa biyya Saudi Arabiyaa Qatar Kuwait keessatti garee WhatsAppii banamee jira garee WhatsAppii kana irratti galmaa'uudhaan miseensa raadiyoo daandii haqaa taatanii akka galmooftan waamicha keenya dhiheenya kanatti sochii bal'aa gaggeessinu qabna hundumtu keessan maatiin raadiyoo daandii haqaa nu eegaa beeksisa raadiyoo daandii haqaa kanaan booda walitti deebina. Radio Dandi Haga, Radio Dandi Haga, Radio Dandi Haga, Radio Dandi Haga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Jarra kanat hawaasni keenya kan umrii kutaa kamuu keessatti argamu to'annoo miidiyaa jala ooleera. Lammiin kutaa umrii kamuu keessatti argamu miidiyaa gubbatti hirkattoota ta'ee mul'atama. Miidiyaan ilma namaaf fedhii bu'uuraa kan jedhaman kan akka uffataa fi manatti barbaachisaa ta'eera. Hawaasni miidiyaadhaan humna jabaa qabu addunyaa konkolachiisaaf hawaasa bitaa jira. Qabanaan miidiyaa ifii qabaachuun yookaan uumuun akkaan barbaachisaa ta'uun isaa shakkii hin qabu. Dammaqiinsa sammuu hawaasaa gama fooyyessuun odeeffannoo madaalawaaf dhugaaf miidiyaa ifii kan beekumsa oomishu jiraachuun isaa murteessaadha. Ololoota miidiyaa abbummaan isaanii kan biroo ta'aniin dhaadheeffamaniif ergaawwan sobaa ifirraa ittisuuf sirreessuu keessatti miidiyaan ga'ee ifii isaadhaa qaba. Bu'uuruma kanaan raadiyoon daandii haqaa yaada koree keenyaaf akkasumas aalimootaaf obboleewwan keenyan eegi hundeeffamtee gama hawaasa isheetti tamsaa'uu eegaltee jalqabee hanqina odeeffannoo hawaasa musliima gidduutti jiru hamma dandeettii isheetiin guutuudhaaf yaalii barbaachisu hunda taasisaa argamti. Raadahaan roorroo hawaasaa irratti kallattiilee adda addaatiin aggaamamaa jiru hordofaa hawaasa bal'aaf saaxilaa turtee jirti. Yoon daandii haqaa toora sabaa hima hawaasaaf dhaqqabuun malutti hunda sagantaa ishee tamsaasaa turteetti. Raadahaan hawaasni aqiidaa qulqulluu isaa akka beekuuf aqiidaa irratti xiyyeeffattee barnoota aqiidaa qulqulluu kennaa turtee jirti. Raadiyoon daandii haqaa hojiiwwan hojjetaa jirtuun dabalata hojiiwwan biroos hojjechuuf karoora baafattee raawwii isaaniif socho'aatee argamti. Hojiiwwan raadiyoon daandii haqaa hojjetan itti fufaansa akka qabaataniif hojiiwwan karoorfaman akka gama lafatti bu'aniif kana caala hawaasa tajaajiluu akka danda'amu deeggarsi hunda keessanii ishee barbaachisa. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa bal'aati. Raadahaan kiyya keet kan keenya hundaati. Kun ta'uu isaatiin hawaasni muslimaa hunduu raadiyoo daandii haqaa cinaa akka dhaabbatuuf deeggarsa barbaachisu akka taasisu waamicha keenya dabarsina. Raadahaa gargaaruun hanqina odeeffannoo hawaasa keenya gidduutti jiru cufuuf yaalii taasifamu haa deeggarru. Raadahaa gargaaruun baadiyyaa adda addaa keessatti sababa diinitiif obboleewwan keenya roorrifamaa jiraniif
sagalee haa taanuu raadaa gargaaruun hawaasni aqiidaa qulqulluu aqiidaa jannataarraa akka of eeguuf yaalii taasifamu haa deeggarruu raadiyoo daandii haqaa gargaaruun qabsoo hawaasa muslimaa haa deeggarruu. Raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa. Raadiyoo daandii haqaa kan gargaaruu barbaadan teessoowwan armaan gadiitiin akka nu argachuu dandeettan isiniif ibsina. Biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 53426658 maqaan abbaa biyyaa. Magaalaa Riyaad lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 5116642 maqaan Abu Abdul Gaffaar. Magaalaa Jiddaa lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 55311978 maqaan Hayaat Muhammad. Magaalaa Al-Qasiim lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 55488129 maqaa Fatiyaa Umar. Akkasumas lakkoofsa bilbilaa dabalataa Duwwaa 5 maqaa Zamzam Heeyi. Magaalaa Dammaam lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 533131 maqaa Alimmaa Jamaal Alii. Magaalaa Jiizaan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 536345 maqaa Zaharaa Imaam. Biyya Oomaan lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 96897686351 maqaan Raabiyaa Muhammad. Biyya Kwaatar lakkoofsi bilbilaa Duwwaa 97474 maqaa Abu Abdallah Hamza. Kuwait lakkoofsi bilbilaa 9878 Duwwaa yookaan 525774 maqaan Fooziyaa Zaakir. United Arab Emirates Sharjah fi naannawa ishee lakkoofsa bilbilaa Duwwaa 5 maqaan Abdallah Umar. Teessoowwan biyyoota fi magaalota biroo akkuma irratti hojjannee xumurreen isin beeksisna. Jaalleewwan keenya paayipaalii fayyadamtan haala salphaa ta'een websaayitii keenya kan raadiyoo daandii haqaa www.dandihaqaa.net gubbatti gumaacha keessan nuuf dhaqqabsuu ni dandeessu. Raadiyoo daandii haqaa tumsuun hawaasa keessaniif sagalee tahaa. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa muslimaa bal'aati. Raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa. Raadiyoon daandii haqaa raadiyoo haqaa dhaabbatti qabsoo dhugaa bu'uuramtee. Miidiyaa hawaasa bal'aa ibsituu dukkana wallaala. Raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa raadiyoo daandii haqaa. Kabajamtootaaf dhaggeeffattoota hordoftoota keenyaa kanatti aansuudhaan qophiin keenya qophii mata duree haala wayitaawaa uummanni keenya bikka hundaatii dagate yookaan qayyabachuuf beekuu qabu dhimmi koree keenyaa hardhas nu cinqaa hardhas nu dhiphisaa. Koreen teenna ija teenna bakka bu'oota teenna jennee lallabuu qofaa miti. Kaayyoo koreen teenna hidhamteef, kaayyoo koreen keenya qaama saalaa keessa tumamteef, kaayyoo koreen teenna hiraaramteef, kaayyoo koreen teenna mana hidhaa keessa roorroo meeqa dhadhamteef bikkaan haagennu. Koree jechuun nuhi jechuudha, nu jechuun koree jechuudha jechuun afaan qofaani miti. Kaayyoo isaan hidhamaniif bikkaan kan geenyu nuhidha.
nu har'a rafnee isaan dagannee jirraa bikka jirruu haa dammaqnu bikka jirruu haa kaanu diinotni keenya har'as maqaa isaanii yakkuudhaaf fiilmii hojjetaa jiru yemaan qaadawul fiilmii jedhanii isaan hojjetan kanarratti bal'innaadhaan inshaallah qophii qindeessinu qabna qophii kana wajjin turtii gaarii الدنيا أنتم الخرفة واحد دبرتي ججبا في الأفا جينوتا في الوينا قصد بادتي توتهاجا دنيا كنت براخاتي خراسها بوتاي رتي سبتي توتي تلد ما يومنو والفكاتي لمي كوري كينا هردس ندبسا نجنكا miseensota koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa fedhii keenyadhaan nuttu filate hedduun isaanii yeroo ammaa kanatti mana hidhaa keessatti argamu nuti hawaasni muslimaa isaan bakka buufanne kan lakkoofsaan hedduu taane jireenya keenya baratamaa jiraachuu itti fufnee jirra hidhamuun koree keenyaa kallattii adda addaadhaan hubaatii nurratti dhaqqabsiisee jira fakkeenyaaf koreewwan du'aatonni ustaasonni keenya jaalatamoon dhaloota kanarraa daawwan isaan taasisaa jiran sun dhaabbatuun isaa akkaan hawaasa keenya miidhee jira eeyyen daawwan isaanii kallattii hundaan dargaggeettii hedduu simachuu dandahee ture eeyyen hedduun isaanii osoo hin hidhamin durallee kitaaba barreessaa turan hidhamanis mana hidhaa keessa ta'anii kitaaba barreessaa hawaasa isaanii tajaajilurraa boodatti hin deebine beekaa seeraa miseensa koree fala barbaaddu hawaasa muslimaa ustaas keenya Ahmadiin Jabal seenaa ummata muslima Itoophiyaa kan jaarraa dheeraadhaaf dhokatee ture kitaaba isaa akkaan bareedduu sadiidhaan seenaan keenya maal akka fakkaatu kaleessa eessa akka jiru kan nu agarsiiseef ijjiraaf ammoo maal kaayyeeffachuu akka qabnu kan seenaa ofii hin beekne seenas dalaguu hin danda'u jechuudhaan barnoota guddaa kan nuuf kennaa ture kitaaba seenaa biraa nuuf maxxansa jennee yeroo eegaa turrettiidha kan mana hidhatti darbame mootummaan guutumaa guututti koreewwan keenya jaalatamoo du'aatota ustaasota keenya qaqqaalii guuree mana hidhatti darbee adeemsa mana murtii mootummaa akka furmaatatti hin kaawwaminiidhaan murtee abii yeroo gabaabatii hamma yeroo dheeraa isaan irratti murteessanii jalqabbii irraa hamma xumuraa walitti qabummaa ustaas Abubakar Ahmadiidhaan kan hojii isaa jalqabee miseensi koree fala barbaaddu hawaasni muslimaa Itoophiyaa majliisa yookaan waajira dhimma itti gaafatamaa ummata islaamaa gobbatti balaaleeffannaa qaban yookaan komii qaban qaamota mootummaadhaaf akka gaafii kana dhiyeessan hawaasa bal'aan kan filataman ture eeyyen koreen keenya miseensa dhaaba siyaasaa kamuu irraa bilisaadha eeyyen ilaalcha damee beekumsa yookaan mazhaba islaamawaa bakka bu'anis hin qabanu hawaasni muslimaa lakkoofsaan miliyoonotaan lakkaa'amu addaddummaa takkaan alattiidha kan isaan filee balaaleeffannaan akkaataa ittiin jalqabamee fi koreen ammoo hawaasarraa bakka bu'ummaa akkamitti argachuu akka danda'e hubachuun yookaan barbaachisu ta'e gama boodatti deebinee taateewwan darban yaadachuun dirqamaadha. Waajirri itti gaafatama olaanaa dhimma islaamaa yookaan majliis al'aalaa faayidaa ummataaf jedhamee dhaabbateedha. Haa ta'u malee majliisni hawaasni muslimaa akka amantii isa gubbatti jabaatuudhaaf sochiin inni taasise kan asseenu jedhamu miti. Majliisa kana irra
du'aatota yookaan ulama'oota kaffaltii malee waajira malee dhaabbatan namootan bebbeekamoo akkasumas abbootii qabeenyaa akkasumas warroottan maxxansitoota audio visualii ta'an akkasumas dhaabbilee maxxansa kitaaba islaamawaa ta'an sochiiwwan isaan kunniin taasisan faayidaa guddaa hawaasaaf buusee jira. Majlisni garuu dhaabbata bu'aa hawaasa tokkoof buusuudhaaf dhaabbate ta'ee bakka jirutti mindaadhaan mindeeffamanii waajira dhaabbata qabatanii bakka jiranutti hawaasa kennaadhaaf tajaajilli isaan kennan kan mul'atu miti. Eeyyen faallaa sanaadhaan hawaasa tajaajilu irra kiisa isaanii qabeenya ummataadhaan kan guutatan akkasumas abbootii qabeenya irraa saamicha gaggeessaniinidha. Konkolaataa bareedaa mana jireenya bareedaa kan ijaaratanii ittiin socho'an hawaasa bu'aa buusu irra isaan kan isaan dhiphisuu har'a nyaatanii buluu fi akkasumas qabeenya goonfachuu fi hawaasa muslimaa eenyumaa sochii kana gaggeessu unkuruudha hojiin isaanii guddaan. Jalqabbii majlisaa yennaa ilaallu majlisni yennaa jalqabamu mashaayikoonni gurguddoof beekamoon hedduu keessa turan. Fakkeenyaaf Sheekh Abdurrahman Hussein Musaa, Sheekh Nuuru Musaa Habiib akkasumas muftii Haaji Umar Idriis tuquun ni danda'ama. Warroottan ummataaf quudhan hedduutti keessa ture. Garuu yeroo yerootti bifa isaa jijjiiratee ummata muslimaa irratti diinummaa isaa labsaa dhufe. Gochi hoggantoota majlisa seeranalaadhaan guyyuu guyyuutti baraabaratti ji'aatti gaggeeffamu hawaasa keessatti bal'inaan ifatti beekama. Haa ta'u malee sochii bara 1987 gaggeeffame booda hawaasni muslimaa gootumaa guututti dhaaba kana yookaan majlisul a'laa jiraachuu isaatu dagatee jira. Kun ta'uu isaatiin dhaaba kana keessatti gochoota gaggeeffaman kamuu yennaa dhaga'u hatta isaanii akkasumas diinummaa isaan islaamummaa irratti labsan yennaa dhagahan rabbiin murtee isaaniif haa kennu jechaa isaan bira dabraa ture. Eeyyen hojiin isaanii kun jireenya hawaasa muslimaa tokkoon tokko gubbatti dhiibbaa fiduu dhabuu isaatiin hawaasni calleessadhaan isaan bira dabra ture. Eeyyen adoolessa 2003 garuu majlisni daangaa tarkaanfachuudhaan sochii jalqaba dhoksaan gaggeessaa ture. Ifaa ifatti hawaasa muslimaa irratti amantii haarawaa labsuudhaan manaa fi qalbii hawaasa muslimaa hunda gaaga'utti kahan. Kunis majlisni shororkeessummaa finxaaleessummaa barbadeessa jechuudhaan namootan garee muraasa hordofan warroottan garee muraasa faana bu'anii deeman warroottan ilaalcha garee muraasa qaban qofa of jalatti hiranii ilaalcha isaanii kan hawaasa muslimaa irratti dirqamaadhaan fe'uu jalqaban dirqamaadhaan cuuphuu jalqaban. Eeyyen tarkaanfii suukanneessaa seeraan alaa isaan fudhachuu jalqaban kan hordofee balaaleeffannaan cimaan onnee muslimtoota kutaa biyyattii kamuu keessa jiran keessaa ol dhahuu jalqabe. Balaaleeffannaa kan kaase hawaasa bal'aadhaa. Ummatumattuu ifii isaatiin amma booda adeemsi majlisa seeraan alaa kun nagahee jechuudhaan sagalee isaa dhageessisuu jalqabe. Kunis baatiiwwan ja'a oliidhaaf intarneeta akkasumas gaazexoota kuusbarruulee masjiidotaa fi karaalee da'awaadhaan hojiin jabaan hojjetamutti ka'e. Shirri isaanii kun waltajjii da'awaa kamuu irratti akkasumas mariilee islaamawaa kilaboota jiran hunda keessatti mariin cimaan gaggeeffamuu fi gocha isaanii shiira isaan jalqabanii kan saaxilutti lafaa kahame. Muddee 2004tti barsiisonni arabiffaa lakkoofsaan 50 ol ta'aniif barattoonni kolleejii damee arabiffaa lakkoofsaan 36 dhaqqaban xalayaa majlisa seeraan alaa irraa dhufteedhaan ari'amuun isaanii ibsame. Kana hordofee balaaleeffannaan gara dirreetti bahame. Balaaleeffannicha barattoonni tokko jedhanii jalqabanii torbaan booda immoo balaaleeffannaan guutumaa guututti gama hawaasa magaalaa Finfinneetti tarkaanfatee uummanni masjiida awliyaatti walitti qabamuudhaan balaaleeffannaa isaa dhageessisuu jalqabe. Balaaleeffannaa kanarratti qaamonni hirmaatan musliimoonni hirmaatan torbaanitti lakkoofsaan dabalaa dhufuun isaa kun
xiyyeeffannoo mootummaa abbaa irree simatuu danda'e. Eeyyen abbootiin taayitaa mootummoota abbaa irree kun balaaleffannaan hawaasa muslimaa kun kallattii biratti kan jijjiiramu isaanitti fakkaate. Haa ta'u malee abbootiin taayitaa waltajjii awwaliyaa gubbatti torbaanitti argamuudhaan hordofaa turan haala hawaasni muslimaa ittiin deemaa ture taajjabaa turan. Warroottan qaamonni nageenya mootummaanis sochii adeemsa nagaa hawaasni muslimaa gaggeessutti dinqasiifatuudhaan adeemsi gaafii mirgaa gaafachuu akkasii kun jajjabeeffamuu qaba jechuudhaan ragaa isaanii kennutti seenuu isaanii kan yaadannuudha. Kanaaf gaafiiwwan hawaasa muslimaa qaamni mootummaaf dhageessisu bakka bu'ummaan kennamuu fi wanta qabuuf yeroo sanitti ulamaa'ota biyya keessa jiran du'aatota akkasumas beektotaa fi jaarrolee biyyaa beekamoo kan of keessatti qabate koree miseensa 17 qabu qabatanii gabbahan. Koree miseensa 17 qabu hawaasa bal'aadhaan bakka bu'ummaan kennamee fi itti gaafatamummaa fudhatan. Naannoo Itoophiyaa keessa jiran adda addaa keessatti koreen akka dhaabbatu yaadni dhiyaate. Haa ta'u malee haallichi rakkinnichi akkaan ariifachiisaa ta'uu isaatiin naannolee hundatti koree filuun akkaan rakkisaa wanta ta'eef koreewwan fala barbaadduu magaalaa Finfinnee keessatti filaman akka guutuu biyyattitti koree ta'anii akka filamaniif hawaasa muslimaadhaan bakka buufamanii gaafii hawaasaa qabatanii gama mootummaatti akka deemanuuf bakka buufaman. Kunis hawaasni lakkoofsaan miliyoona 7 dhaqqaban petition yookaan mallattoo deeggarsa koree jedhu mallatteessuudhaan guutuu biyya hundaa keessatti hawaasni akka irratti hirmaatu taasifameera. Koreen dhuma baatii ammajii 2004 hawaasa muslimaa irraa maloodhaan bakka bu'ummaa isaa fudhatee iyyannoo isaa waajjira dhimma federaalaaf galchee abbootiin taayitaa mootummaa adeemsa nagaa hawaasa muslimaa eegii dinqisiifatan booda waraqaa iyyannoo hawaasa muslimaa koree irraa fudhatan. Marii koree fala barbaadduu wajjin taasisaniidhaan ibsa dabalataa badhaa waajjira tokko keessatti teessoo gubbaa taa'anii waliin haasa'anii wal dhagahan. Mormii hawaasni bal'aan dhageessisaa jiru kanaaf majliisa ofii isaa bakka bu'aa uummataati ani jedhurraa dhaga'uun dirqama waan ta'eef hoggantoonni majliisas dhiyaatanii akka yaada isaanii dhageessisan hayyama argatan. Dhumarratti abbootiin taayitaa mootummaa hunda keessan yaada gammachiisuu danda'u deebii hawaasa muslimaa hunda gammachiisu akkasumas deebii haqa qabeessa taate isiniif kennina jechuudhaan waadaa koreedhaaf galanii gurraandhala mijaa 2004tti beellamaman. Adeemsi hamma gurraandhala 26 2004tti deemamaa ture adeemsa nagayaa ture gama lamaanuu. Eeyyen as gubbatti wanta tokko tuquun ni barbaachisaa hunda keenyaafuu hubannoo dabalataa akka nuuf uumuufi majliisonni seeraan alaa ilaalcha isaan ifii isaaniidhaan nuu barbaachisaa yookaan kanattuu uummata keenyaaf ta'a jedhanii hawaasa irratti dhiibbaa uumuudhaan leenjii kennan kamuu gubbatti adda isaaniitti hin turre qaamonni abbootii taayitaa hedduu argamuudhaan yeroo isaan gootomsaa turanitti dhaga'amee jira. Majliisni shororkeessummaaf ilaalcha finxaaleessummaa dhabamsiisuudhaaf yookaan biyyatti keessaa barbadeessuudhaaf workishooppii yookaan leenjii kennaa jiruudha jechaa dubbatus akka guutuu biyyaalessatti leenjiiwwan kennaman kamuu gubbatti abbootiin taayitaa mootummaa argamuudhaan ilaalcha dhiphaadhaan ilaalcha cufaadhaan ilaalcha dukkanaawaadhaan haasawa babbadaaf fofokkataa hawaasa muslimaa dallansiisan yennaa isaan dubbatan ragaa qabatamaadhaan sagaleen taahee jira. Haa ta'u malee hawaasni muslimaa hoggantoonni mootummaa gochoota akkasii badaaf fokkataa kan dalaganiif gorsitoonni isaanii isaan dogongorsiisaniiti ta'uu ni mala. Dhugaa jiru kan eegi isaaniif hubachiisne dhaabbii yookaan ejjannoo isaanii kanarraa ni sirraahu. Shakkii jedhuudhaan ture hamma gurraandhala 26tti nagayaadhaan isaan kan eegaa tureef hamma gurraandhala 26tti gama mootummaatti qubasaa osoo hin qeessin kan isaan eegaa tureef. Adeemsi kallattii yennaa jijjiiramu dursinee akkuma tuquu yaalle waajjirri dhimma ministeeraa federaalaa koree fala barbaadduu wajjin akkasumas majliisota seeraan alaa wajjin taahanii gurraandhala 26 2004tti
beellama kennuun isaanii kan yaadatamuudha. haa ta'u malee guyyaan murtee osoo hin dhaqqabiniin dura waajirri dhimma federaalaa miidiyaalee isaaniitti fayyadamuudhaan hojii kallattii jijjiirsisuu irratti duula banuu jalqaban. warroottan majlisaa irratti balaaleffannaa dhageessise hunda shororkeessitoota mankaraareessitoota warroottan seera heera biyyattii jigsuudhaan mootummaa islaamawaa dhaabuuf kajeelu warroottan mootummaa islaamawaa dhaabuuf bololu warroottan mootummaa islaamawaa dhaabuuf socho'u jechuudhaan murteessuu jalqaban. gurraandhalli 26 yennaa dhufetti gaaffiiwwan hawaasni muslimaa kaasan sadaan akka deebii argatan godhanii koreetti himan. garuu deebiiwwan deebifan deebii haa fakkaatee keessa isaanitti deebii summi baadhatti ta'uu isaa ummanni hubachuuf koreen hubachuu isaatiin mormiin ammas karaa nagaan itti fufe. ammas koreen fala barbaadduu hawaasa muslimaa itti gaafatamummaa hawaasni isaan itti kenne lafan kennee deebii waajjira dhimma ministeera federaalaa irraa dhabanus ammas kallattii olaanaatti ol taakkuudhaan xalayaa waraqaa gara fuula 42 qabattu qabatee gama waajjira muummicha ministeeratti oli malee koreen ammas gaaffiiwwan jiran dhiyeessanii qaamota mootummaarraa deebii eeggachuutti tahan. ammaa dhakaa warroottan waajjira dhimma ministeera federaalaa fi abbootiin taayitaa qaamonni isaa wajjiin jiran wajjiin ta'uudhaan koreen balaaleffannaa yookaan mormii haa dhaabsisuu jechuudhaan wanta hin danda'amne ajaja kennuu jalqaban. koreen balaaleffannaa yookaan mormii kan kaase hawaasadha. nuti gaheen keenya gaafii hawaasni nutti kenne qabannee gama ummatatti dhaqqabsuu qofaadha. bakka bu'ummaan nuuf kennames kanaadha. hawaasni balaaleffannaa yookaan mormii gaggeessaa jiru kan ifi isaan yoo kan hin dhaabin ta'e nu dhaabsisuu hin dandeenyu. garuu itti gaafatamummaa bakka bu'ummaa hawaasni kenna nuuf kenne qabannee karaa seera qabeessadhaan imala keenya imaluu ammas itti fufna jechuudhaan deebii qaamota mootummaadhaaf kennanii. deebiin seera qabeessa fi tasgabbiidhaan koree keenya irraa isaaniif deebifame kun summiin biraa itti dabalamee waajjira dhimmoota ministeera federaalaa irraa koreewwaniif akkasumas warroottan isaan bakka buusan warroottan isaan filan hundi isaanii finxaaleeyyiidha mankaraareessitoota jedhanii farrajutti kahan. abbootiin taayitaa mootummaa beekumsa gahaa islaamummaa irraa hin qabne islaamummaa akka taate kan hin beekne seenaa islaamawaa fi akkasumas seera islaamaa irratti daanga darbuudhaan beekumsa malee islaamummaa ture nabbaaruu isliminnaa akkasumas addisuu isliminnaa islaamummaa haaraa jechuudhaan wanta biyya kamittuu dhagaamee hin beekne haaraa qabatanii addaan qoqooduuf uummata gad bahan. isaan tokko tokko inuma daanga darbuudhaan hariiroo hawaasni muslimaa Itoophiyaa jaarraa dheeraadhaaf biyyoota muslimaan naannoo isaanitti argaman kan akka Saawud Arabiyaa warroottan Saawud Arabiyaa warroottan waa biyya deeggaraniidha jechuudhaan haasawa isaanirraa hin eeggamne yennaa taasisan dhagahamee jira. waajjirri dhimma federaalaa baatii eeblaa 2004 gubbatti ibsa gaazexaa baase gubbatti gaafii hawaasni muslimaa isaaniif dhiheesseef akkasumas gaafii hawaasni muslimaa qaama kanaaf dhiyeesse akkasumas qaamonni inni wajjiin taa'ee gaggeessaa tureef adeemsi isaa nagaa qabeessa jedhee dhaadheessaa fi ture koree fala barbaadduu guutuu irratti garee badii yookaan garee shororkeessitoota finxaaleeyyii jechuudhaan farrajee. yeroo muraasa booda majlisni amma jiru kun diigamee majlisni haarawni akka filamu labsiin bahee murtee kana qaamni baasee beekamuu baatus hawaasni garuu dhimma kana hayyee jedhee fudhatee garuu hayyee jechuu kana booda hawaasni gaafii gaafatee jira as birattis. kanaafidha gaafiin hawaasni muslimaa gaafate osoo hin deebiin hawaasnis adeemsa filannoo irratti mormii kaasuu kan jalqabe. akkaataan raawwannaa filannichas kan akka nama dinqisiisu nama kofalchiisudha. keessumattuu filannoon gaggeeffamu kun mana marii ulamaa'ota majlisa seeraan alaatiin raawwannaa argata yeroo jedhamaa turettii fi akkasumas filannoon majlisaa kan gaggeeffamu waajjira gandaa keessattidha yennaa jedhamu haala seena keessattis dhagaamee hin beekneen ummanni muslimaa itti gaafatamtoota isaa akka filannoo biyya mootummatti waajjira gandaa dhaabbatee akka filuudhaaf ibsi bahee hawaasnis kana hordofee filannoon gaggeeffamu warroottan qaamota bilisa majlisarraa
tahaniin ta'uudha qaba. Filannoonis kan geggeeffamuu qabu mana amantii keenya keessatti malee waajjira gandaaf qabalee keessattuu ta'uudha hin qabu. Ijjannoo jedhu argisiisuu jalqabe. Kana hordofee ammas waajjirra dhimma federaalaa yaadni hawaasni dhiyeesseef yaadni koreen dhiyeesse rakkina uuma akkasumas jeequmsa uumuuf kan barbaadamedha jechuudhaan farrajuu isaanitti itti fufan. Hidhaa koree keenya fi mormii itti fufee adoonis bara 2004 hawaasni muslimaa tokkummaadhaan masjida awwaliyaatti sagantaa sadaqaaf tokkummaa qopheessuuf yeroo ka'etti poolisiin federaalaa jeequmsa guddaa masjida awwaliyaa keessatti hawaasa argame irratti gaggeessan. Yeroo sanitti poolisoon magaalaa Finfinnee keessatti waltajjii gamtaa Afrikaa gaggeeffamuuf karoorfame jeequudhaaf qophii gaggeessaa jirtanudha jechuudhaan hawaasa irratti tarkaanfii seeraan alaaf suukanneessaa fudhatan. Qaamonni mootummaas dhimma kana irratti miidiyaa isaanii irratti bahuudhaan waltajjii gamtaa Afrikaa magaalaa Finfinneetti jeequudhaaf sochii gaggeeffamedha jechuudhaan labsii baasan. Kana boodadhaa labsii isaanii booda koreen keenya bakka jiran irraa adamfamanii mana hidhatti darbaman. Mootummaa Islaamawaa dhaabuudhaaf sochootanii jirtu. Ilaalcha finxaalessummaa babal'isuudhaaf hojii hojjetaa jirtan. Dhoksaadhaan ijaaramaa jirtan. Jeequmsa uumuudhaaf kaayyeeffattanii socho'aa jirtan jechuudhaan himannaawwan nama dinqisiisan isaan irratti banuu jalqaban. Eeyyan himannaan kun osoo isaan irratti hin banaminiin dura mana hidhaa maakalaawii keessatti koreen keenya kan akkaan jaalannu bakka bu'oonni keenya mana hidhaa maakalaawii keessatti roorroo kana hin jedhamne mana dukkanaa kutaa qabbanaa sa'a 18dhaaf qaama qullaa ispoortii hojjechiisuudhaaf wantoonni adda addaa kan gurri namaa dhagahuu hin dandeenye isaan irratti gaggeeffame. Adeemsi jalqabaarraa kaasee hamma adamsoo hidhaa koree keenyatti ture gabaabumatti kana fakkaata. Eeyyen namni yakka dalage hin hidhamin jedhaan jirru koreen teenna yakka dalaguu miti yakkas kan yaadanii miti. Osoo yakka dalagan taate hidhamuun isaanii akka guutuu addunyaaf hawaasas kan haasisuu miti. Haa ta'u malee miseensonni koree fala barbaaddu hundi isaanii badii dalaguu miti. Warroottan jireenyi isaanii irraati gaaga'ame hunda bira dhaabbachuudhaan fedhii rabbiitiin jireenyi isaanii akka qajeeluudhaaf warroottan kallattii garsiisaa turanidha. Eeyyen koreewwan keenya hidhaman kun daa'imman ustaasota barsiisota amantaati kan hawaasni biyya keessaa kallattii hundaadhaan isaan gula bololee isaan dhagahaa turedha. Barnoota hawaasa kennaa turanidha. Ustaasota hawaasa kallattii argisiisaa turanidha. Ustaasota daawaa soora qalbii ta'an hawaasadhaaf gumaachuudhaan xiinsammuu hawaasa kennaa kan jabeessaaf bilcheessaa turanidha. Isaan gorsitoota dhugaatii qaagan yakkitoota godhanii dhiheessuun akkaan hojii fokkisiisaaf gaddisiisadha. Kallattii biraadhaan kan balaaleffannaa kana kaase koree osoo hin ta'in hawaasa bal'aadha. Kanas mootummaan TPLF kan yeroo adda addatti kan mirkaneessee turedha. Eeyyen kan balaaleffannaaf mormii kana dhalee armaan baase hawaasadha malee isaanii miti. Koreen teen gaafii keenya akka mootummaadhaaf nuuf dhiyeessan kan bakka buufnee kenne nuhidha. Eeyyen koreen silaa ofii isaadhaan taayitaa ofiif kennee kan ofii isaaf of muudee hawaasa kallattii kanaan deemi kallattii kanaan hin deemin jechaa kan ajaja kennaa ture miti. Haa ta'u malee mootummaan ifii isaa fedhii isaa majlisota seeraan alaa isaa qofa dhaga'uudhaan gaafii koreen kaasan fedhii isaanii wajjiidhaan walitti makuudhaan koreen mootummaa Islaamawaa dhaabuudhaaf socho'anii jiru. Himannaa jedhu himannaa dhugaarraa fagaatee qabatanii ka'uun isaanii kan onnee namaa madeessudha. Koree kanaadhaaf beekumtii kennanii yeroo adda addatti marii bal'aa isaan wajjin gaggeessaa turuu isaanii osoo ofii isaanii beekanuu kaayyoo dhoksaadhaaf sochootanii jirtu jechuudhaan maqaa isaanii balleessuun kan akkaan nama dinquuf nama dhukkubsuudha. Bikkoota adda addatti yaada hawaasa isaanii fudhachuudhaaf deebiiwwan gama mootummaadhaan jiran hawaasadhaaf ibsuudhaaf walgayiiwwan waltajjiiwwan waamaman
koreen jeequmsa uumuudhaaf hawaasa walitti qabee jedhanii maqaa balleessuun isaanii kan nama gaddisiisudha. Hawaasni musliimaa balaa itti galte kana du'aayiidhaan ifirraa dhorkuudhaaf sagantaa sadaqaaf du'aayin ni gaggeessaa ture, qopheessaa ture. Finxaaleeyyiin mootummaa humnaan diiguudhaaf sochii isaan gaggeessaa jiranidha, waltajjii isaan gaggeessaa jiranidha jechuudhaan tarkaanfii seeraan alaa irratti fudhachuun isaanii kan akkaan nama gaddisiisuuf nama dhukkubsuudha. Inni as biratti xiyyeeffannaa keessa galuu qabu tokko koreen fala barbaadduu hawaasa musliimaa filamuun isaanii bu'aa gurguddaa argamsiisee jira. Sochiin mormii kun kan argame hawaasanidha jechaa jirra. Haa ta'u garuu qaamonni sochii hawaasa musliimaa kan tasgabbeessuu barbaadan, jaarsummaan gidduu seenuu barbaadan, akkasumas qaamonni mootummaa sochii kanarraa hubannoo argachuu barbaadan hawaasa bal'aa lakkoofsaan miliyoonota meeqan lakkaawwamu dubbisuu irraa koree fala barbaadduu lakkoofsaan 17 ta'an wajjin wal arguudhaan marii gaggeessuuf dirqama. Kallattii biraadhaan adeemsi qabsoo nagaa kun kallattii isaa eegee sarara isaa eegee akka fuulduratti finniinuudhaaf gaheen koreen taphatan akkaan guddaadha. Carraa kanatti fayyadamuudhaan namootan yookaan gareeleen mootummaa kana wajjiidhaan karaa nagaadhaan wal falmuun hin danda'amu. Mootummaa kana wajjiidhaan wal haasa'uun hin danda'amu. Gaafii mirgaa kenna ukkaamsuun osoo isaan hanqatin koreewwan fala barbaadduu keenya nurraa hidhee roorrisaa jira. Kanaafuu wanti nu barbaachisu wanti fala nuu ta'u qabsoo hidhannootti ka'uudhaan fincila gaggeessuudha qabna gareen jedhanii kaanis ture. Gareen akkas jette kun tokko lama ta'uu isaaniitiin ta'us garuu hawaasni musliima Itoophiyaa dhimma kana koreen teenna dursitee isaan leenjisee wanta tureef hedduus bikkan kenninee fi yeroo gabaabaa keessatti barbadaa'anii dhukkaa'anii achumaan hafan. Kallattii jijjiirsisanii qabsoo kana mata dure jijjiirsisanii akka mootummaan fiilmii jihaadawii harakaas jechuudhaan maqaa isaanii yakkuudhaaf hojjete. Akkasumas gama toora feesbuuk የጂሃድ ደረጃዎችና ትሩፋቶች ፋይዳ ጂሃድ ቡአሌ ኢሳኒ ጀቹዳን ቶራ በናተኒ ሆጂቲ ካኒ ቱራን ሞቱማፍ ኢሳኒስ ኦሶ ኢሳኒ ፊሚል ካይናፌ ጋፊዋን ኑቲ ጋፈኔ ቶኮ ለመሰዲድ ጋፊዋን ከናን አለ ጋፊዋን ብራ ደበላታ ሐዋስኒ ከነን ካፍኔ ጋፊዋን ከነ ዴቢሲሱዳፍ qabሶ ከረነጋዳን ሞቱማ አባይ ሬከን አረት ዲባ በርባችሱ ሁንደ ገገሱዳን qabሳውዳፍ ዋዳ ኮሬ በላፍ galee ture. Kanaaf eenyuyyuun isa dogongorsiisuu hin dandeenye. Dursee akkuma tuquu yaaletti mormii kana qindeessee kan sochoosaa jiru koreedha jechuudhaan mootummaan murtee kallattii isaa asaate kennaa ture. Haa ta'u malee koreen fala barbaadduu hawaasa muslimaa baatiiwwaniif waggoottaniif hidhamanii turanis qabsoon ammallee finniinee itti fufaa jira. Mormiin kallattii hundaan Finfinnee, Shaashamannee, Adaa, Jimmaa, Dasee bikkoota adda addatti finniinee itti fufeera. Magaalaa Kofeletti ayyaana Iidul Fitrii gubbatti hokkora mootummaan ofii isaatiin qindeesse kaaseen dhiiga lammiilee muslimaa hedduu dhangalaasee jira. Sochiin kunis kan gaggeeffame eegi koreen hidhaman waggaa tokko boodadha. Har'as hawaasni muslimaa kallattii adda addaan balaaleffannaa isaa dhageessisuu itti fufee jira. Kanarraa hubachuun akkuma danda'amutti koreen ofii isaatii balaaleffanna kana kaasee hawaasa akka barbaadetti oofaa hin turre jechuudha. Koreen dhoksaadhaan mormii kana ofii isaaniitiin qindeessanii gama dirreettiif waltajjitti baasaa akka hin turre kan mirkaneessu koreen eegi hidhaman booda ammas mormiin itti fufee jira. Koreen bakka bu'ummaa hawaasa musliima bal'aa qabaachuun isaa kan jal sararamee beekamuudha. Lammaffaarratti wanti nuti tuquu barbaannu hawaasni musliima awaliyaa masjiida Anwaar istaadiyeemiif akkasumas magaalota adda addaa keessatti balaaleffannaa dhageessisaa ture. Shaashamannee, Jimmaa, Aggaaroo, Mattuu, Adaamaa, Harar akkasumas Kofalee, Asaasatti kan sagalee isaa dhageessisaa ture. Hundi isaa kun ilaalcha kamiinuu xiqiitochi muraasa jecha jedhuun ibsuun gonkumaa hin danda'amu. Mormiin gaggeeffamaa jiru kan namoota muraasaa yookaan akkuma isaan jedhan kan xiqiitochii osoo taate umriin isii akkaan gabaabduu ture. Tokkummaa jajjabaanne akka kaanii kanaanii yoo jabaanne
amma milkoinaa rabbitti hirkanne kabaa kibbaa bahaa dhihaa tokkoon gamtoomne diinkenna tiifannaa hunduu tokko taane ni milkoina yoni galteen jiraatte nutokummaan jabaate jireenyaawnu baajinnatta tanaakran ba'allahu tamaamne. kabajamtootaaf hordoftoota dhaggeeffattoota sagantaa raadiyoo daandii haqaa sagantaawwan keenya guyyaa har'aaf qindeeffannee qabannee dhiyaannee kana fakkaatu eeyyen koreen teenna bakka bu'oota teenyadha koree keenya hidhuun nu hunda hidhuudha mootummaan kaleessa hawaasa tuffachuudhaan maqoota adda addaa moggaasaa ture har'as kunoo maqoota adda addaa nuuf moggaasaa jira haadhanu walaa ijaarruun yeroo kamuu irra deddeebinee dhaamsa kennadha. sagantaawwan guyyaa har'aa qindeessee kan isiniif geggeessaa ture ana obboleessa keessan Hamzaa Booranaati gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abdul Khayrin wajjin ture hamma sagantaa keenya itti aanutti deebinee wal arginutti wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. tuuta haajaa dunyaa hunda biraa kaatee karaa sahaabotaa irratti sabattee roorroo fi hiraarii keessatti obsitee tuutti tunaddumaa yoomnuu wal fakkaattee amaanaa ummataa yabootti fudhattee nagaan mana baatee abaaramaa hamaa aboolu kunaa haatee afaan buutee bajjii takka malee hidhaa fi hiraarsaan guddoo dararamtee fitnaa deefaaf jettee yoomduu deebitee hundaa rabbiif jecha irratti obsitee hundaa gooytaaf jecha irratti obsitee wallaahi nin kuudhe ani tuuta tanaa seenaa irratti malee jajjaboo akkanaa takkaahuu hin garree keessaahuu baranaa haqarratti jechuun akkanaa osootumaaf cinqaan dirrisaan laalatu fitnaa wayyaaneedhaa osootti jabaatu mirga kiyyaaf jettee hidhaarraa lallabdi islaamummaa teenyaaf guyyoo azzabamti islaamummaa teenyaaf guyyoo azzabamti akka waan qoodannee hidhaa fi nasriidhaan hidhaan qooda isaanii nasriin tagamtaadha akka waan handhuuramtee dararaan isaanii addaan fageeyfaman nyaataa fi midhaanii ani mana kiyyaa hoo'ifadhee buluu khaniin jiruutiyaaf qananii bololuu humaa dubbii dhabee bultii tof sodaadhee isaanii naaf jecha hidhame hidhaatti dagadhee usuma naaf wayyaa maqaa isaanii dhahuu sanumaa qaanfadhee.